waanuma na ajaa'ibe hadha. Shamarran keenya tokko tokko yoo dhiirri tokko tokko waa balleesseetiin jedhe. Yoo dhiirri tokko tokko isaaniif yaaduu dide, dhiirri tokko tokko yoo bakka isaaniif qabaachuu dide, yoo isaan dhageeffachuu dide, yoo isaan gammachiisuu dide, yoo kenna adda addaa isaanii kennuu dide, dhiiruma hundumaa akkasuma se'an. Dhiirri Oromoo jaalala hin beekan. Jaalala hin beekan maallaqa malee. Faayidaa barbaadan malee jaalala hin beekan. Dubartii sarpiraayis gochuu hin beekan. Dubartii akkasitti akka warra faranjii yookaan akka warra arabaatitti gadi baasanii bashannansiisuu, ababaa kennuu fi ammallee deebi'aniitiin waan jaalalaa fi oolu namaan godhan waan akkasii sanfaasan shamarran keenya. Inni kun sirrii miti, hundaa miti. Inni argaa jirtan kun ilma Oromooti. Doktor Efnaan Abbaa Milkii maashaallah yeroo baay'ee jechuudha wallaahi. Ani ijoollee Oromoo keessa warra gammaa fuudhaniitiin bultii ijaarratan keessaa nama akka isaa haadha isaa sarpiraayis godhu argee hin beeku jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Yeroo isin deetteellee sarpiraayizii akkaan ajaa'ibsiisaa godheefi jechuudha. Isarraa baradhaan isiniin jedha. Warroonni haati manaa keessan isin komattullee isarraa baradhaa. Shamarran immoo warri dhiira komattanillee abbaan manaa dhiirri Oromoo akkas jaalalan beeku warri jettan suni akka qabannaa abbaati isinii galee obboleeyyan kiyya. Akka abbaan manaa keessan itti isiniif yaaduudha malee sun yaadni namaa garagara, ilaalcha namaa garagara. Ilaalcha abbaan manaa kee qabu san hundumti akkasiin se'in si galee. Kanaaf obboleeyyan kiyya walitti qabdanii dhiirri Oromoo jaalala hin beeku hin jedhinaanii jechuu barbaadeeti. Kunoo ilma Oromooti kunuyyuu akkanatti ka faranjii miti. Faranjii isinitti fakkaate yookaan yoo araba isinitti fakkaatin akkanatti ka kunoo bahara daaritti gadi bayanii ka kunoo kana sarpiraayizii warqiin bichaan ka kuma meeqa dirhaama 9,000 dirhaama 9,000 dirhaama 9,000 maashaallah warqii isii morma godhattu jecha dirhaama 9,000 bitiif kunoo argitanii jirtanii faaturaa irratti yeroo agarsiisan. Maashaallah tabaarakallah isin jenne ammallee jaalalli keessan dabalaatuma haa bulu. Isin warri dhiiraa dubartima baay'isuu doon taane jaalala baay'isa. Isima dubartima qabdan san yeroo 2 3 yeroo 4 qalabatii godhaafi haga 4 fuudhuuf deemtan isima takkitti san jabeeffadha. Isima qalabatii 4 godhaafi. Isin jenna dubartii baay'isuun faayidaa hin qabu. Dubartiin 4 yookaan jaalala isin takkattiin isinii qabdu sun isinii qabdu. Isinii galee takkatti sayyoo jabeeffattaniitiin jettan maashaallah amala badeetti illee yoo taate guyyaan sirraayaa deemti. Isin jenna obboleeyyan keenya isinillee shamarran keenya walitti qabdaniitiin hin arrabsina jechuu barbaanneeti. Kunoo namni gaariin keessuma jira. Namoonni babbadaan jiraatanis kaadha manaa ofii gatii haadha manaa ofii wallaalaniitiin ala keessa deemanis jiru. Kan gatii haadha manaa ofii beekanis jiru. Kan Rabbiin amaanaa nutti kenne dubartiin amaanaadha jedhanii isii jabeeffatan. Akkas akka inqulaaliitiitti akka burcuqqootitti tolchanii qabatan hin jiranii jechuudha. Gaafa isin dhiira hunda wali qabdan immoo warroota badaa wajjin isaan kan immoo hamileen isaanii hin cabaa jechuudha. Isin galee akkasii maashaallah irraa jedhaan isin jenna obboleeyyan kiyya. Dhugaa Rabbii waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisu waan ilmaan Oromootii barumsa ta'u jenneetiin yaadna. Maashaallah irraa baradhaa. Isinillee abbaa manaa keessan gammachiisaa shamarran keenya kennaa isuma bichaarran eeggatina. Isinillee warri dhiira haadha manaa keessan kennaa fi gammachiisa.